السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجمتوتاف جالسمتوني هردفتوني برسيسا روماب. الحمد لله هني نجاكوت نجاني كي هنجال الله هن كبجادا بكجرت مرس نجاو. دعوتهم كي فيديو الرخنة كيسة أبليكيشني أجايبا آبي فايدة غربودا سدي سنيف كبون سنبرسيس. إذا دعوتهم كي يا فايدة آبي كن كابو كيسة إني تكفانيا جورا وانتوتا كرجرا بالبلا كيسن غوتان جورا بالبلا كيسن كان مان سنجلا غوتاني سنجلا أشنا نكاجران سنيف كل سه جورا إني لما فارا جورا بطاريا بالبلا كيسني خندفة سنجلا دمو سنيف بركة جزء جورا إني صدفارا موي سافسا بالبلا كيسني كان يوكين أريتي بالبلا كيسني كوبينا بالبلا كيسني كنا سنيف سريسة جورا يعني سافسا بالبلا كيسني كنا سنيف دبلا جورا وانتوتا كرجرا بالبلا كيسن غوتان هوندا وان كل سوفيا جورا بطاريا بالبلا كيسني تسنيف بركة سافس بالبلا كيسني في سافس بالبلا كيسني تسيه جورا هدو تكا سنيف قبنا بالبلا كيسني سنيف دلا جورا سنيف قال akkasuma wantoota garagaraa wantoota isin hin beekne wantoota akkasumaan bilbila keessan isin jalaa guutanii achanaan naqaa jiran kana hunda isiniif qulqulleessee jechuudha aappii faayidaa guddaa qabudha jechuudha egaa amma gamanumaan haala itti fayyadamaa aappii kanatti isin dabarsa. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabiskiraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii godhaadha achi booda ool kajettoon irra kaayyadhaadha. Video keenya nan baay'ee dargee kan rafaa deemu laayik godhaadha barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube channel keenya jala seenaadha video baay'eetu jira irraa baradhaadha egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura video keeyyatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jaa. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawunloodii godhatan yookiin bakka irraa gadi buufattan description boxii viidiyoo malaalaa jirtan kana jalaan isiniif kaa'ee jechuudha. Description box jechuun warroota BNF asirratti asii kanarratti yoo kilik gootan as jalaa liinkii ni argattu jechuudha. Liinkii as jalaa argatan kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootan yookiin yeroo tokkoof ni cuqaaftu. Hayyee daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan weebsaayitii kanarra isin fida. Amma aappii buufachuudhaaf asirra sim jettanii gad deemtu jechuudha. Suutumaan asirra gad deemtu asumarra gad deemtu jechuudha. Aappii as tuqaa ni argattu yookiin daawunlood kan jedhu kanarra kilik gootan daawunloodii kan qalama diimaadhaan barraa'e kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootanii achi booda haala kanaan deebisee as fida achi booda asirra gad ni buutu asirra gaduma deemtu jechuudha gaduma deemtu as tuqaa daawunlood godhaa kan jedhu yookiin daawunlood kan jedhu kanarratti kilik gootu. Achi booda haala kanaan alaatul daarektii pilaastorii irratti hin fide jechuudha. Aappii nu buufatte jechuudha. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati jechuudha. Haga ammatti nama miliyoona 10 olitu daawunloodii godhatee itti fayyadamaa jira jechuudha. Aappii hedduu tokko bilbila keessanii barbaachisaa ta'edha jechuudha. Aappii ajaa'ibaati inni buufattu. Hayyee daawwattootaan kiyyaa kunoo aappii nama nuuf bu'ee jira jechuudha. Yeroo buufattan oopin irratti kilik ni gootanii. Achi booda haala kanaan aappeen isiniif banama jechuudha. Hangan isiniif banamu obsaan eeggatu jechuudha. Waa baay'eedha waan bilbila keessan keessa jiru kana jechuudha. Hunduma isiniif qulqulleessee oli baasee jechuudha. Isin galee wantoota isin beekne wantoota bilbila keessan osoo isin hin beekne isin jalaa guutanii achanaan naqaa jiran hunda jechuudha. Asirratti yes agrii kan jedhamu kilik ni gootu. Achi booda enable ni gootu jechuudha. Eeyyama ni gootan jechuudha. Haala kanaan eeyyama ni kennitaniif jechuudha. Aappii haala kanaan eeyyama kennitaniif of duuba ni deebitu. Hayyee daawwattootaan kiyyaa achi booda as jalatti kiliin kan jettu ni jirti kiliin kanarratti kilik gootan jechuudha akka inni waan hunda isiniif qulqulleessu jechuudha. Egaa kun akkuma asirratti argaa jirtan kun qulqulleessaa jira jechuudha wantoota garagaraa bilbila kiyya keessa guutamanii jiran hunda jechuudha. Wantoota bilbila kiyya achanaan naqaa jiran wantoota ani hin beekne hundumaa kun akkuma asirratti argaa jirtan qulqulleessaa jira jechuudha. Obsaan eeggattu hanga inni qulqulleessee fitu kunoo itti fufaa jira jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa kan akkuma asirratti argaa jirtan waan baay'eetu jira jechuudha wantoota nu hin beekne kan bilbila keenya akkanumaan guutee nu jalaa achanaan naqee bilbila keenya akka malee akkasumaan nu jalaa oowwiseetuma akka bilbila keenya fayyadamullee nu dhorkutu jira jechuudha. Isin galee bilbilli yeroo haalaan oowwu jechuudha itti fayyadamullee nama jibbisiisa jechuudha. Kan akkuma asirratti argaa jirtan qulqulleessaa jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan yeroo inni qulqulleessee xumure jechuudha. As jalatti kiliin kan jettu jirti irratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan ammallee qulqulleessee jechuudha. Obsaan eeggattu jechuudha hanga inni fitu
wantoota baay'eetu jira jechuudha wantoota isin hin beekne kan bilbila keessan akkanumaan isin jalaa guutee bilbila keessan isin jalaa cinaan naqaa jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtan. Hayya daawwattoota kiyyaa yeroo haala kanaan isiniif qulqulleessee xumuree jechuudha. Of duuba deebi'uudhaan jechuudha. Asirratti saffisa bilbila keessanii yookiin qophina bilbila keessanii dabaluu hin dandeessan jechuudha. Poost kan jettu kan kilikoo gootan haala kanaan kanallee isiniif qulqulleessuu eegale jechuudha. Kuni saffisa bilbila keessaniitti isiniif dabala jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Kan dhumarratti immoo asirratti battaariyaa seef harka jiru yookiin seef ka jiru kanarratti yoo kilik gootan jechuudha. Kuni battaariyaa bilbila keessaniitti isiniif barakachiisa jechuudha. Isinii galee wantoota appilikeeshinoota garaagaraadhaa kan bilbila keessan battaariyaa bilbila keessaniidhaa fixaa jiru isinirraa qulqulleessa jechuudha. Kunillee isinii galee haaluma asirratti argaatan jechuudha. Appilikeeshinoota garaagaraadhaa kan battaariyaa bilbila keessaniidhaa yookiin chaarjarii bilbila keessaniidhaa fixaa jiran haala kanaan isiniif qulqulleessa jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa isin galee jettan abdii qabaa barnoonni keenya haaraadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karaadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaa deemu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootti nagalti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.